هاي أشياء ما أركبون زرتو هردفتو تكيد تالتها مفكبة مناقا واقعي سنفاتو أكم جرتو ناقا كيساني لكن ياتم على درين بلا كسم جرى من التفقاتا ما تتحالو زاري هذا أسلفني ما نرى دفني وجدتك كأقوى بيكم دوستا هندي كيسان وروني ماتي نفتاتن قلتو مورا نوفنتين اللي ماتي نوتا لايك شير سبسكرايب هير رافاتنا سنجر أمة رومك علي egaa guyyaa har'aa ammas haadha eebbisaa maalirraa dubbachuudha dhufte hoo jettanii waa'ee mucattii madaamin reebdee tiktook irraan yuutuub irraan karaa garagaraa deeman sanii jechuudha. Maal seeta waa'ee mucayyoo saniitirra hun dubbadhe nuti shamarran jechuudha. Isa onlaayinii irratti waaw uffata akkamii uffatti ishiin waaw manni ishiin keessa hojjettu akkam bareeda waaw jedhanii laayik maaliin hundadhan sana isa of argisiisuu jecha lubbuu keenya irratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Beena biyya arabaa madaamiin girgiddaa tana takkitti bakka tana hun sowwaree miidiyaa irra baase hin jaallatan. Anuu kana amma kutaa keessa jiru waan ta'eef malee waraaba bakka isaanii majliisa jira bootaa soofa gaarii jira iddoo nama hawwatu kana caala jira daran yoo waraabu maaliif beektanii sila maaliif argisiifadha manni kun mana koo miti. Maallaa godha namni kee waaw maali laasi maaroo naan jedhe inde wanna kiyyan taane tokko maal gochuu waraabee miidiyaa irratti of baasa reebbamuun sun bar lubbuu yoo ajjeestee ni dandeechi bar manaan baate qabeenya kee maa miidiyaa irra baastee deebitee uffata madaam illee uffattee warri tiktook irraa caffaraa oltu kana dura illee aramee dubbattee turte mucayyoo takka uffata intala tiyyaa uffattee miidiyaa tiktook irratti waraabdii uffata ijoollee kiyyaa uffata abbaa manaatti uffata namicha poolisii shamara mucayyoon takka waraabdee namitti irraa dubbattee turte aramni takka abbaa manaa uffata kiyya tokko si miici jennee itti liyaanne garuu isheen uffattee ittiin tiktookii waraabde jette. Maaliif kun yoo inde kabajaa fi barcuma abbaatuuf jala kabajaa jedhan namoonni baay'ee mucayyoo tanaa ni mararfattan miidhamuu isii sanitti anis hin gammadu. Garuu galxaana nu hojjennu hoo dogoggorri nu raawwanne maali jennee beekuu qabna malee mucayyoo bichaa maa reebbamte warri arabaa namaaf hin yaadan namaaf hin yaadan kaa hinde wanta isaan irraa si dhooggassan itti godhamuu qabdu keetii miti uffanni kun manni kun kee miti qabeenya mana kootii miidiyaa irratti agarsiisii yoo jette hin dandeessi madaamin akka amma ishii waraabde kana kameeraa dhossaadhaan waraabdeedhaan akka naga'itti. Kameeraa dhossaa keetti hoggaashin mana keessa deemtee kana siree gorfaa namitti kushiinaa meeshaa mana keessa deemtee ijoolleetti viidiyoodhaan argisiisteedha. Akkasumas waraabdee tiktook irra maxxansitee jechuudha. Fakkeenya ammee madaamin sun arguu haa baatu. Mana ati viidiyoo san waraabdee tiktook irra maxxansite hiriyaan madaamin sanii tiktook irratti argite itti argisiisu sheer itti godhuu dandeetti. Ishiin namitti tuulidoo tiktookii fayyadamuu baatte jechuudha. Kanaafuu nuti warri shamarranii kabajaa keenya ofii of jalatti qabuu qaba. Dhiisa shamarran keenya uffatanii uffata madaamii istoop inde biyya kanatti baroo gadi baate uffata birra 500 naqaa jettee uffata zanaa jedhu ofitti nattee deebita. Maala uffata madaamii salphaa ishiin cittoo ishii tooqattee dirattanii dhuftanii mura saniifuu reebbamtaa gadi baatanii. Sanan booda mammuun saalfatanii viidiyaa irratti waraabdeetiin nutti as fidde. Hambira dhaabbatee waraabee ho'iin. Way gudii namni akkamitti kabajaa ofii ofirraa dhaba? Maaliif kabajaa keenya ofirraa dhabna? Maa of xiqqeessin obboleettii yookiin obboleessa kiyya? Dhiisaa kalaas gadhee kana hojjetinaa. Bitadha uffata kan qabdu ani amma uffata wal guddatanii dhugamaa mana uffata bareedallee qabadhee mana hojii deema garuu uffadhee mana keessa hin deemu hin hojjedhu. Hari madaamin kun odoo akka tasaadoo nani biyyo hojjedhu viidiyoo koo waan argite waanum ofiisi ammalee waa sarraatanyaan ofii mallaqa ofiitiin dandeessee bitattee uffattu nama se'an araboon kanuma wajjin beenu hundi keenya. Kanaafuu gallee mana kiyyatti zanaa jedhee uffadhee ittiin bashannanee maaliif gara oona xaffa ijoollee madii ijaazaa deemee warri barraa jirtan deemuu dandeessan uffattee zanaa jettee waraabuu bar dandeessa yoo si dabbare iyyuu mana madaam jettu. Garuu uffata madaamii uffattee tiktook irra
yaa shororee yaa choloolee yaa cokoolee jechaan oole. Who is this? Maa uffata kee kan taane maa ittiin of jecha. Stop. Haadhi ormaa haquma ormaati. Madaami qaayi madaamnu bakka yaanchi ajallam. Kanaaf hundi keessanuu dhaamsan yookiin gorsan isiniif qabu. Kanaan ayyo bunni naqame fakkaata. Akkas obboleettiti of eeggannoo cimaa shamarraniif jechuudha. Of eeggannoo godha. Dhiisaa waan madaami. Araboonni hin jaalatan daa'ima isaanillee hojii viidiyoo waraabdanii gadi maxxansina. Tarii isaan arasii wajjin kool caalliftee bira ta'uu dandeessi. Sobdeeti. Irra deddeebitee ilaalti. Walii qabdee sitti mul'iftee sitti kaati. Waasii godha rakkoo sirraan geessa. Daa'ima arabaan waraabina. Odaa arabaan waraabina. Uffata isaanii hin hoggaa miicitanii hoggaa tokkos ta'u waraabdanii hin maxxansina. Kalaas. Qulqulleessi tokko sii dachaasii madaddaraa keessa kaa'ifi istooppi dhiisii biraa ba'ii kee kutaa keetitti galiifi akka odeeffannoo madaamii sanirraa caqasetti gizee baay'eetti mitadha mucayyoo kanatti. Kutaa kee keessatti waan barbaadde ta'ii. Kutaa kee keessatti akka feetetti uffadhu caffarii. Garuu mana kee keessa deemtee hin waraabini. Manni kun mana keeti moo mana kooti jettiin mucatti gizee reebaa jirtu sagalee dhageessan. Garuu mucayyoo maa waraabe ta'e kameera san keessa qejjii mucatti gadhiifte ta'e uumaa namittiin hin beeku. Manni kun keeti akkamiin waraabde kan jedhu gaafii itti kaasta jechuudha namichi. Inna madaa'imman maal balleessitee balleessan keenya. Balleessa keenya hin beeknu barnuti shamarran. Duutuwwan yaa gooftaa nu baasa. Kanaafuu rabbi keerii haa godhu. Wanti waafayyoo dhiisaa maloota akkasii nurraa dhaaba baqa. Waraabina uffata madaamii hundi shamarran mana madaamii jirtan mi'a madaamii takkitti waraabdanii hin maxxansina. Manni kun mana kee miti. Waaw siin jenne foon itti argattu hin jiru mana kee Itoophiyaa ta'ee gadhiifattee maashallaa sii jenna. Mana ormaa nutti mul'istus dhiistus kee miti si fayyadu nu si fayyadu maal gochuu waaw siin jenna. Lubbuu kee gaafa dhabne garuu bo'uu malee maal argan. Kanaafuu waraabinaan lafa jala isinitti dhaamaa shamarran guutuu jechuudha. Sheerii godha shamarra waan taate kan mana madaamii jirtu biraan naa gaha. Leesh uffata madaamtii suuraa waraabdu. Kana durallee tiktook irra baatee namitti uffata intala tiyyaa uffattee mucattii tiyya abaayaa malee mucattii waggaa 18 waraabdee tiktook irra baasta jette. Leesh ijoollee isaanii waraabina uffata isaanii waraabina of eegaa bakka lubbuu keessan irratti ofumaa ofitti murteessaa jirtan. Kana booda madaamii balleessa jechuun hin danda'amu. Waan balleessine nullee beekaa deemuu qabna. Sinii galaa? Gabbaachuu siniif gala taanaan siniif gala. Dubbiin baay'ee farreetti fe'an jedhanii ajandaa itti aanutti darbuufanii torbaan kana keessa oktoobarii 11 dubbiin ololaa tokko deemaa jira jechuudha. Aduun guyyaa lixxii kan jedhamuu fi akkasumas waayifaan akka addunyaatti istooppii ta'a jedhan oktoobarii gaaf 11 waayifaa tarii hidhanii dhaabuu danda'anii hojii harka isaaniitti faranjoonni aduu garuu hidhaniis dhaabuu hin danda'anii kan hidhus kan dhiisus waaqa qofa jechuudha akka kootitti. Ani isa qofatti amana malee namatti miti. Aduun dhaabbatte jedhanii kana durallee gizee baay'ee aduu guyyaa keessa ni callamtii ijaan samii hin laalinaa ijji sin bada kan jedhamu dubbatamaa ture. Hoo yaadattan gizee Itoophiyaa jirullee erguma biyya kana dhufnellee aduun gizee tokkollee gubattee turte garuu gubanni sunillee galgala gara addeessaati malee aduu guyyaa kana hin gubanne gara galgala addeessi diimaatu ba'ee maaliif diimata jennaanii dheekkamsallee namoonni jedhanii kuuwwan immoo guyyaa du'oota boqannaa lubbuu ergamootaati kan jedhanii jiru. Namoonni itti fakkaataadhaaf hiikkachaa jiru. Garuu kuni fakkeenya miti gaarummaa isaatiin nu haa yaadatu gooftaan waanuma barbaade hojjechuu danda'a. Malee namni aduun dhiiti guyyaa jedhu kun soba. Ani hin fudhadhu jechuudha asirratti. Maaliif namoonni tokko callisee miidiyaa irratti waanuma xiqqishuu sararaan animtee yookiin nama dhuunfaa akka barreessite ishii qabatee odeessa miidiyaa gurguddaa irratti illee kana hin odeessina. Dubbii ololaallee hin maxxansina miidiyaa irratti. Noormaalii jecha dhugaa ta'e nuuf fidaa hin caqafanna. Akkasi kan hidhuu danda'u aduudha waaqayyo malee namaa miti. Intarneetiin gaafa oktoobarii 11 dhaabbachuu danda'a jedha. Ni dhaabbata. Kana dura hoo yaadattan gizee tokko waasaappiin galgala sa'aatii akka Itoophiyaa sa'aatii 2 irraa akka biyya kanaa immoo sa'aatii 8 irraa istooppii ta'ee ture.
WhatsAppiin galgala guutuu dhaabbatee ganama nuu deebi'ee yaadattan gara naannoo fajirii yookiin lafa barii ganama sa'a 11 sa'a sanitti nuuf deebi'e gisee tokko WhatsAppiin addunyaarra dhaabbatee ture gisee tokko yaadattan jechuudha biyyootuma kamirraa istoopii ta'e hidhamee jechuudha ganama deebisa. Ammallee intarneet akka jedhan kana dhaabuus ni danda'u. Kuni amansiisas ta'uu danda'a ta'uu dhiisuus danda'a. Gaafa intarneetni dhaabbate galagalinaan bakka wal arrabsuun hin jiru warri tiktook irraa maraatuun hin jiru. Warri yuutuubii irra wal arrabsuun hin jiru. Asumaan dhaamsan isinii dhaamu haga Oktoobarii 11 san nagaa waliin jenna walitti dhiifama araarama yoo dhaabbatellee kalaas waliin jedha koolii daayirektii heloo salaamna waliin jedha wal yaadda. Namni daayirektii akkasii waliin dawaluun beektu miree akka gisee intarneetaa wal arrabsuu san hin mijjatu. Waa'ee nyaata wanta bilaashaa kana namni numa jaallata argitanii. Akkasii hundi keessanuu laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa sirriin jedha. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa nu haa buusu. Irreechillee irreechaa milkaa'inaa kan uummanni Oromoo itti milkaa'ee nagaan ga'u nuuf haa ta'u. Jibbaan nu keessaa haa badu. Biyya keenya Itoophiyaatti nageenya haa bu'u. Salaam la ሀገራችን ለኢትዮጵያ ሼር አድርጉና ተባብሩኝ። ቻው ሰላም